IMO keessanii galtuu jalqaba. Inni tokkoffaan maal inni faayilii erguu eegalee jira jechuudha. Muuziqaa waan barbaadan, fiidaa waan barbaadan namaaf erguu dandeessan jechuudha. Inni sun eessatti isiniif dhufa yeroo chaatii namaa keessa seentan as bakka kanatti mallattoo biraa mallattoo ittiin ergan isiniif garsiisa jechuudha. Ogguu bakka san tuutan bakka muuziqaa isiniif fida. San booda sheer gochuu dandeessan abbaa barbaadaniif jechuudha. Inni lammataa ammoo istaatis akka WhatsApp, Facebook irratti, Messenger irratti akkasumas kalara adda addaatiin barreessinee maxxansinu san IMO'n eegalee jira. Inni sadaffaan privacy yoom akka irra turtanii isin irraa baatan kan isin garsiisuu fi kan akka namni arguu hin dandeenye hidhuu dandeessan akkasumas profaayila keessan akka namni arguu fi akka namni arguu hin dandeenye ittiin hiitan haaraa maxxanseetti jira jechuudha. Kanaafuu kan faayilii ittiin ergan ammaaf kiyya kana irratti hin jiru, kan biraa irratti ni jira. Kan isin garsiisu kan iskaatastaatis qalama adda addaa ittiin barreessanii fi akkasumas privacy eessatti akka fide isin garsiisa. Nafaana tura. Inni jalqaba istaatis as bakka kanarratti ni cuqaastu mallattoo kaameraa kana. Sana booda yeroo inni haala kanaan isiniif fide bakka mallattoo qalamaa kana ni cuqaastu. Qubee aasan jechuudha. Sana booda haala kanaan kalara waan barbaadan ni filattanii. Mee irratti haa barreessinu. Sana booda bakka dan jettu kana ni cuqaastu jechuudha. Ammas isa jalaa kanas background isaas jijjiiruu dandeessanii haala kanaan waan barbaadan irratti, yoo barbaadan keelloo irratti, yoo barbaadan adii irratti. Sana booda asirratti ammoo bakka kalaraa as gubbaa kana irratti ni argitan jedhee yaada. Bakka mallattoo imojoo kana irratti ammoo imojoo barbaadan filattu. Fakkeenyaaf kana haa filadhume. Yeroo barreessuu barbaadan qubee A kana filattu yeroo kamuu. Sana booda erguudhaaf istaatis keessan irratti maxxansuuf akkuma Facebook san mallattoo xiyya gadii kana ni cuqaastu. Sana booda ni dabarsitu. My story. Haala kanaan jechuudha. Amma kun asirratti maxxanfamee jira jechuudha. Haala kana inni amma maxxansiisuun kun amma akka asirraa arguu jirtan kanatti dhufee jira. Okay, inni biraa ammoo tuyyuu privacy isaa setting gama gadii jalaa sarara sadii kan cuqaastu privacy jechuudha. Sana booda setting keessan irratti cuqaastu. Sana booda ol harkisuudhaan privacy bakka jedhu mallattoo qulfii barbaadan kun isheen kun duraan hin jirtu irra cuqaastu. Sana booda last same bakka jedhu kan inni cuqaastu. Yoo akka arguu barbaadan feetan everyone ka jedhu kan irra hiitu yookaan ammoo my contacts namni lakkoofsa keessan qabu qofti akka arguuf. Nobody ka jedhu kanarra yoo hiitan eenyummaanuu yeroo kam akka isin irra turtan irraa baatan arguu hin danda'u jechuudha IMO keessan. Inni lammataa profaayila keessan namni akka arguu barbaadu yoo feetan everyone ka jedhu kanarratti yookaan ammoo namni lakkoofsa keessan qabu kan lakkoofsa qabdan akka arguu barbaadan my contacts ka jedhu kanarratti yoo barbaadan ammoo nobody ka jettan kanarra yoo hiitan eenyummaanuu profaayila keessan arguu hin danda'u jechuudha. Haala kanaanii yoo isinitti tole share waliif godhaa. Wanta biraa haaraa hogguun argee update isiniif godha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.